Nu waraani mo'amnee jedhu qondaaltonni TPLF obbo Getaachoo Radaa turtii addaa sagantaa BBC Haatok jedhamuu fi gaaffii jajjaboo gaafatamirratti dhiyaataniin kan kajedhe. Turtii isaanii waliigaltee nagaa mootummaa fi TPLF jidduu torbaan 3 dur mallattaa'ee hojiirra oolchuuf akka hojjetanii fi waan dabree uf duubatti dhiisuuf qophaa'uu hima. Haa ta'u malee meeshaa laaf kaa'uun dura nageenyi uummata Tigraay eegamuu qabaa jechuun dubbata. Adoo waraanii kun eegaluu baatee gaarii ture jechuun dubbata. Meeshaa lafa keetan waliigaltan waraanii federaalaa bakkeewwan ijoo akka eeguu waliigaltan maaltu hafee jedhee qopheessan sagantichaa Steven Saka gaaffii dhiyeesseef akkanaan dhiyeesse. No, we don't lose a war. This is a people's war. People fighting against tyranny. People fighting against any... Nuti waraana hin mo'amne. Kun waraana ummataati. Ummati hacuuccaa alaa fi keessaa jala seenuu dhabuuf fuuldura dhaabate lole. Lola kana karaa nagaan furuuf qophii ta'uu kana dura ibsaa turre. Rakkoon siyaasaa fi yaaddoon nageenyaa jalqabumaa rakkoon kun akka dhalatu taasisan hanga furmaatan argannetti ummati Tigraay meeshaa lafa hin kaa'u. Hanga ummati uggura jalaa hin baanetti ani waliigaltee nagaa mallatteessuu dhabees jijjiirama hin qabu. Continue to suffer under the kind of siege. If Eritrean forces stay on your territory, then you may not actually. Yoo waraanni Eertiraa daangaa keessan turan meeshaa keessan akka lafan keenya himtan qondaaltonni keessan waraanni Eertiraa mallee badii raawwataa akka jiran himan. Yoo kun ta'e waliigaltee nagaa bishaan nyaatee jechuudha. This whole deal is off. I'm not saying the whole deal is off. What we are saying is we are ready to lay down our arms as long as it is. Waliigalteen nagaa akkuma jiruun bishaan nyaate jechaa hin jiru. Wanti nuti jechaa jirru ummati keenya nagaa barbaada. Waggaa dura baqattoota qeerraa buqqaan caalaa baqattooti hedduu amma jiru. Ummata waraana qofaan osoo hin taane qorichaa fi nyaata dhabee rakkataa jiru kan waggaa dura jiru ni caala. Ummati keenya akka ummataatti akka turuuf jecha osoo miidhamnuu waliigaltee nagaa kana fudhanne. Waraanni kana dura biyyattii dhiisee ba'uu qabuu fi mootummaa federaalaan affeerame haleelaatti hufee osoo jiruu meeshaa hiikkachuun hiikan qabu. Meeshaa hiikkachuun meeshaa lafa kaa'u osoo hin taane nagaan waaraa jiraachuu mirkaneessuudha. It's not about handing over your weapons. It's about making sure that there is a sustainable peace. You talk about painful concessions and I feel osoo nu miidhuu ittuma dhiifnee yeroo jettu sagalee kee keessaa hubatamutu mul'ata. Osoo waraana kana kaasuu dhiifnee gaarii ture jettee yaadda. We didn't start the war. It was imposed on us. But I wish it did. Nurratti fe'ameeti malee waraanan eegalle. Osoo rakkoo kana karaa nagaan furuun carraan jiraate jedhee nan hawwa. Osoo waraanni kun ka'uu baatee nan hawwa. Nurratti fe'ameeti malee nuti waraanan eegalle. It was imposed on us. Before we end, let's just talk briefly about the future. Xumuruu koon dura mee waa'ee gara fuulduraa haasofnu. Ministeera muummee Abiy Ahmedii fi bulchiinsi federaalaa waliigaltee kana hojiirra oolchuu jettanii amanteerraa qabdu. I don't have to trust them, but I have to assume good faith. And of course, amanuu hin qabu garuu waan gaariin eega. Akkuma jedhamu wanti gaarii raawwata jedhee nan eega. Isa hamtuuf ammoo nan qophaa'a. Yeroo kanatti wanta inni irratti xiyyeeffadhu uummati kiyya waan isaaf malu akka argatu waliigalteen nagaa kun akka milkaa'uu dalaguudha. Rakkoon uummata keenyaa akka xumura argatu akka mootummaatti waan dalagamuu qabu maranii dalagna. When we last spoke, you had real doubts about whether Tigray's future lay within Ethiopia. Kana dura yeroo haasofnu egereen Tigraay Itoophiyaa keessanii ta'a waan jedhu irratti shakkii akka qabdan ibsitee turte. Amma sirna federaalaa Itoophiyaa keessa turuuf waliigalleerraa jettee nutti muudhaaf qophiidha. Within the federal constitution of Ethiopia. What we have agreed in Pretoria is what we have always been declaring, that as long as wanti Piriitooriyaatti waliigallee waan yeroo hundaa gaafataa turredha. Hanga mirgi hiree murteeffannaa keenya kabajametti Itoophiyaa keessa turuu feena. Fottoquuf akka waraanaan jirre yeroo darbee sagantaa keessatti dhiyaadhee dubbadheen ture. Ani tokkummaa Itoophiyaatti amanuun kiyya gatii hin qabu. It doesn't matter whether I believe in an Ethiopian unity or not.